أنا مدرواتو شك جيغا سورو مالا لو متى دندارا متى أنا لاريتين الدباس اسمه قام سيرا أنا بديتي إسنا عقب سيزنا هاي ليش جرتي أما أنت نين الفاي والفجر ما قبدي شو أنا كم دقيقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجيب الدنيا كانوا دعوة تايرتلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنيرة شهر مبارك جنيرة بقيتي زنجي أيانا هارا أيانا وجهارا بقيتي زنجي ولمانو كان سيتلام دكانا أيّكا هساتولا كنا ميون كون ندفته guyashan an uganat to guyashan tinu abde natin dufne na minatin fenjiru malran no gese yetin ya jama ayye kai muyo fude mana ma kai tola birake ugan tola birak tola yarti agola yarti kai namo jinjir akadara gayet إني المولى مفروضة برتاع المولى بريت منتاع كاي ديمنا جاء يعني من بلسين ربي ملنا من بل نمني بني آدم أرينوني بلسين ربي ملنا من بلسين جرو جاء رمضانات أيه كم يومنا ما كاي أصل الله كاي ديمنا جد أنا كجارو يارتني زايو ندفته ما نيتت كلا لقادين ما نيتت نايا ويمتي يلين من كلا تولا نندم يلين تولا نو كات يارتين دو ماشي نسا أيانا وقارا كان كميت نمني أنا ديما يت هاي jadi isi demi gamisi demiyed buyon kun ergon tibani amata sadi ergon bladi mani anga faruf to sanayu ni shak ayo garan kun guddo ho akuma kana tachilale den anjar satiya awwala fan fedu de biaqa nadin yet hare bay gabilak وني تيران قالوا شكيرا يوريجو أما وقن أتي يسبب في كده والفباتي لما كراجرا هذا شو بكرة والفباتي لما دي والفباتي لما ما تطول فيسو مالكا هي إساو ناقبي ما نيران ناري إسيه تسلوفته إسا كابي كنا جيسيه تمره قلقلا خان ما أمري خروت هي أسيدي ملك ديبي تسيبرتي وقولي سيفرت ديبي والفجر ما قراج راجع جت هي والفجر جل ما غنا مالتو طول فيس أكمل طول فيس هي تك عام سيراتي ريف وقو في قالوا بتسن هيدو أنت لو في جل ما قراج روح نقل جواده أنيقا إيشو قال أني غافا نفسي كابو في إنسان في كابو في سن بوجه هيكا ما جت بوج guyyaa tinu abdi aye guyyaa shanitti nu qabdee baalama aye tolaani numne aye waa tokko si wonni taasee hin jiru jette aye an guyyaa shanitti mana kireessitis jaayisa godhi karaa kottuu jedheedhaan kan akkasii jasiime akkasiime akkasaan jettee walakkaa kanaan guyyoon kun gabbattuu maashaallah irraa jedheen ayaga amma otuma siin kaatee amatti deebite ani immoo achumatti natti biyyeen qabaadha isini amata sadii walitti erga amma sadii wal quban qabnu ayyeega amma sooma nama kanaaf jireenya jala laqa dhufte malee ayyeega jireenya kee laqa dhufte gaafa sana ayyee guyyaa shanitti jedhe isinii qabeen muyyoonuma sana fuutee eega amma namni maalni ni yaada qabu yaadu of fuulduras duddubbas ilaaluu gaarii maaliif amata sadii addaan amata sadii tuttanii miti an jaartii tiyyarraa baatii lama fakkeenya baatuma lama ture ani ayyee baatii lama jaartii tirraa turte baatii lama ture jaartii tiyyarraa ayyee maanni hakiman keessaa atis akkas himee akka rabbiitti silaa fisan sassumaa beeka an ammatti tiyyaa tanaan dhibuu jira
ayitee akkama geessutuni laaftuu dhagaa yoo shakkii qabaatte kanuma geessisaa beektaa. Laa. Anammatu. Sababta sadiitii miti jechuun jedhu. Egaa amma tun amma sadi guutuudha ala jirti gam tokkoon ammaan tana hayyee ani ijoollee tana keessaan ugguu akka dalagaan deema ugguu akka hanqaati mana dalagaa sii dhoottu ijoollee tanaan qaba gam tokkoon ammaas dhufteeti asii yaa'in irra dhaabuu jirti gama kaaniin suma qaama seeraa kana fiddeeti isa naa qabsiisi naa hidhachuu jirti ammaan tana niin ulfaa'ee ulfa ji'a lamaa qabdii jechuun kan akkamiin dhageesseeti eenyu sitti himi. Ani ulfa ji'a lamaa kan qabdeedhe ganda isii biriirtu tiyyi dubbii kana jalan deemini. Ayyee dubbii jalan deemini. Ayyee. Mee akkama kan gootaa jedhee an guddoottuma gaafa isin dabarsana fakkaata. Ayyee. Wanni kun dhalaalee walitti himan mokkaba. Dhalaa walitti himan dhugaadha. Walitti himan. Ofii baatii lamaa jiran. Ayyee. Ayyeega muyyoon kun wanni kan itti kaatee fi muyyoon kun gaafa dhufte as seentu. Ayyee. Duuba ulfa namaati wajjin galcha ammaas manatti. Moo argeen garaadha laafa ulfa baatii namaa kana wajjin amana na galchu. Egaa isin duraa waliin argine. Hin argine gaama sadii wal quban qabnu isiin wajjin immoo biyya galcheef jinni jette. Egaa. Amma waanni muyyoon ofumaa itti muyyoon qabamuudha akka ta'e. Muyyoon. Muyyoon qabamu. Ani ilma muduraa sanuun hin shakkee bara. Ilma muduraatu shakkii nama na keessa dhufte maaliin tiyya ja'a miti. Lamumaa sadii wal bira bullee malee bara. Ani ilma sanuu shakkeetiin jira amma eeguu ulfa qabdeetan. Guyyaa tokko ni taate. Guyyaa tokko ni taate. Guyyaa tokko yoo ni taate yoo. Ni taate guyyaa tokko. Wanni kun wanni guyyaa tokko yoo ta'e yoo abbaan bira hin jirre bara baatii 12 dhalatti. Egaa. Achi harkifatti wanni tuni. Achi butatti jechuudha. Achi butatti. Akka boqqolloo midhaan bahuu gama caabtee jala caamsaan kun. Caamsaan dhahee gartee duubatti agarti. Ayi. Namni egaa jira. Egaa kan babaastu walitti xiqqishee midhaan bahu. Egaa. Hayyee kun amma kanatti hagaa godhiif na yaamu jira mootuba amma ati gadu baree fogguu na qabdu san shanyii facaafamtetti hagaa godhiif na yaamu deema na geessu deemtamoo. Ani amma dhallaan tokko fakkeenya erga asii deemee ga'e. Nama nyaadhame yaa bareedo. Amma an keessan kan dhalaan kunis. Awwanni naa. Laa na nyaachuu qaati intalte sirri na gartee na shawwatuuf qaati. Amma an dhaggeeffadhu. Laa. Nama amanuunis an amma ganaa waa hedduun argee kana taanan qaama seeraatiif jinniidha yoo jaalattiin dhufees hanqa manee haakima geessanii qulqulleessanitti. Jala deemuun hin danda'amu jechuudha. Siin tuqeedha bara. Yoom naan tuqitee akkanuma naan kutu haati magriba. Laa siin tuquun an abbaan fedha amma dhufee nam tokko kee nama himate jedhe dhufee himate jedhe awwaala buufatanii guyyaa tokko qaxaroon hin kennaaf akkanatti kaatti waliin eegumsi keessa ta'uu yaa mana seeraan deeminaan jaami. Agartee rabbumaan na baase. Kuni rabbiin si baasee dhiisee Allah waalam. Rabbumaan na baase. Allah waalam. Ani. Kanuma duraatu shakki jeeqa. Suurumaa laalu mataa dandaarraa mataa kana laaleetiin adda baasa xilliyyuu tanaani. Ifiin beekame. Xilliyyuu mataatiif iji tana keessaa fi kana laaleetiin adda baasaa bar. Ani immoo inni naamu shamarran keenya. Shamarran keenya dumaafata keenya shamarran keenya inni naamu shamarran keenya. Maal laamtaaf? Inni naamu. Awaan takka mataa dhaggeeffatu mataa ofii maraatanii nama maraachina. Ofii shirshir jaanii nama shirshir godhuun rakkoodhaa beekadhu. Eegaa. Maaliif yoo jette amma hayyee mijoon tun bakkaa fuutee Soomaalirraa fiddee moo Yaman kan keessa hanga jirtu kanatti shanyii itti facaasan moo heerumtee ijaarsa jalaa deemte moo intala tanaaf siin na fidee beekadhu. Ana fide. Si dhuftanii miree. Kan na fide mucaa fide mucaa dheeraa. Mucaa sanii hojii dhufte si dhufan yaada mana keetii si barbaada hojjettee na yaamte amma haati mana keetii ulfa qabdii oguu jettan hayyeega maaltu ulfeesseedha bar. Eega hayyee an amma duuba wani na barbaadduuf haysii ulfeessisan na barbaachisiisu deemti moo anaaf isa walitti fituu deemti moo kottu haabatti wari tunis teetinaan jechuu deemti. Haanagaa kana dhibeemman. Suni teetii Awoo faffadunyaarra hin jirre abbilee. Antaan qoyyaa
wani itti qaanyu hin jiru. Maaliif yoo ta'e mucaa amantee amanuu baattee amane kaan amanetti. Sanuu waa hanqaan amma suuraadhaa fi liyyuudhaalee amanuutti beekadhu hinaan ta'u. Mucuma sanuu gam tokkoonis masruufaa naan jechuu jirtan. Masruufaa kana gam tokkoonis masruufaa naan jettan. An kanarrattis hoomaan isinii qabadha. Saniifuu an ammaan tana ishis argaa hin danda'u. Naaf isinis nama walitti deemuu miti. Dahaa fi gaara. Ammaan tana ibiddaa fi bishaan taanee jirra. Yoo waliin naqamne wal balleessine naaf isinis. Maaliif yoo jette ibiddaa fi bishaan gaa akkamire ibidda wal bishaan itti na duraame bishaan yaa'uu irratti ibiddanii shideennaan dhaame akkasii wal dhaamsuu ta'a malee kun hiikki biraan jiru jee. Saniifuu amma akka aadaattis akka shari'aattis naafisii waggaa 3 gadda baane wanni biraa wanni wali qabnu jiru jechuudha. Kanaafuu amma isin carraa isii ilaallachuudhaan jeemee duraanis amma eega karaa kanaan dhufte gana karaa isiitiin illee natti hin dhufin argaa isii illee hin danda'u xariiqa isiitiin illee natti hin deebiin jechuu barbaadeeti. Maaliif dhumatee jira jechuudha. Kanumaan isin jechuu barbaade assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Dhumatee ta'uma kanaati isin ja'a. Waa burbuun mataa nu banamee maal jama maal goona.